Alaa jirra jirtu ilmaan Oromoo baga jiraatanii biyya har'a geessan akkamiin nagumaa fayyuma. Ramadaan kun maal fakkaata? Oftanii mijabattanii miti. Har'an tana waan bareedu takkan isinii fideetiin dhufee wanti kunis waan gaariidha jedheetiin fudhadhaa. Isinis akka jaalattan abdiin qaba. Garuu warroonni chaayinaalii kiyyee sabskraayibiin goone akka sabskraayibii gootan abdii isinirraa qaba. Ka gootan galatoomaa ka sabskraayib gootan galatoomaa ka sabskraayibiin godhinis akka naa gootan isin gaafadha. Amma gara barnoota keenya dabrina. Barnoonni keenya maali yoo jettan warroota yeroo hedduu ifa dukkana keessa taa'eetiin telefoona yookiin jawala haa tuttuquu yookaan miiseejii garaagaraa barreessuuf akka ijji keenya hin miidhamne yookiin ijji keenya akka hin dhukkubneef furmaata ajaa'ibaatiin waan ajaa'ibaa argee waatsaappii waan ajaa'ibaa kan nu dhiise jechaadha. Garuu tuttureetiin jira. Anaafis haarawaa yookaan warra kiyya haarawaa ta'eef akka itti fayyadamu jedheetiin waan kana isin mul'isu yookaan isin barsiisuuf dhufe akka barattaniin abdii isinirraa qaba isiniin jedha. Tokkoffaa gara barumsa keenyaa dabruudhaaf eessa keessa seennaa? Waatsaappii keessa seenna fakkeenyaaf. Ani irratti waatsaappii keessa seennaa an garuu irratti deeffadhee jira. Kun bifa kanaan irratti deebisee bifa kanaan iskiriiniin gara gurraachaa qara adiidha. Amma gara gurraachaa deebi'eetiin jira. Amma akkamitti akka deebi'uu fi eessa keessa seennee akka deebi'u wajjin ilaallaa. Akkana eeggattan abdiin isin gaafadhaa. Fakkeenya bakka tana mallattoo tana tuqannaa. Mallattoon tuni bakka tana jechaadha. Bakka xiyyi jiru kana tuqaa sadii kana gadi tuqna. Waggaa tuqaa sadii kana gadi tuqne maaltu nu dhufaa? Siitingii isa jalaa kana ammallee bakka xiyyaa kana itti gadi cuqaasna jechaadha. Waggaa akkana nu dhufee isa dhayinaa tokkoffaa irratti akkaawuntii jira. Lammaffaa immoo chaatis jira. Chaatii irra gad tuqanna. Chaatii irra waggaa gad tuqne akkana nu dhufaa jecha. Waggaa akkana nu dhufe fagoon deemnu jala gabuu maalii jechuun hin jiru. Bakkuma kana tuqna jecha tokkoffamarra. Bakkuma kana tokkoffamarra waggaa gad tuqnu laayitiidha. Daarkeedha. Awwaala laayitii irra ture. Waggaa laayitii deebisnu iskiriiniin keenya gara adiitti deebi'a jecha. Daarkee irra waggaa keenya gara irratti waggaa deebisne gara gurraachaatti deebi'a jecha. Akka akkana deeffattanii ija keessanii fayyummaa keessan akka of eegdan isin jira. Galatoomaa ilmaan Oromoo warri qara argitan isin argitan inni beektanii, warri ammoo akka kiyya guyyaa har'aa qoratee irra gahee argate akka irraa baratan abdiin isin gaafadha. Galatoomaa.